Ni dandeessa bara shitti diyaati. I love you my king. Ankira omamit. I love you. Homamiti. Isinitti hin dhagayamin. Kenna osoo qabxii irra dhufe osoo itti chaalenjii irra dhufe overii deema. Oma takka itti dhagayamina. Oma takka itti dhagayamina kenna doolara takka isii dirhamaa miti kenna doolara nu doolaran taphataa jirra. Warri nagala yeroo hundi isaa diyaasbooraadha. Nu doolaran taphataa jirra malee dirhamaan taphataa hin jirru. Doolaran taphataa. I love you bakka. Amazing. I love you Tiyaana Gaya. Lubbuu ofii of hin miidhin. Taphee of hin dadhayin. Taa'i teessoodha taa'i mee haa baafadhu taa'i mee. Meeqa taa'i. Gaduma taa'i mee anumas siin jedhe gaduma taa'i. Anumas siin jedhe gattaa'i siin jedhe of hin miidhin boroo ofisii fayyadda gattaa'i. Ni dandeessa bara. Wallaa gattaa'i mee. Gattaa'i naasofna gattaa'i. Naasofna gattaa'i. Assalaamu alaikum. Inaasofna gattaa'i rakkoon qabu gattaa'i ni haasofna. Teette alhamdulillah bar ijanna ran qabu zamichooti yaa kabajamtu qaalii akkanatti. Yaa ashi. Wallahi jecha siiqan qabu jecha isinitti dubbatan qabu wallahi. Ko yaadannoo an Qoyme. Habibti. Ya magisti. Ya mulu bella. ya rabbi ya maaluma ta'alummaa yaadannoo. Fixatte hadha ashitti qab jette hadha qab jette ashitti qab. Kana lafa balleessira. Qab jette ashitti Wama fede osoo dhufe leenca caale argira wallahi. Taayishaa koyaa kabajjama nama jeelaan. Ana last game kana lafa banne kun. Kun gamichooto. Dasiya Kami kun taphadhumaati. Taphadhumaa kana namoota akka hin deemne osuma iyyuu akka lixu. Kun kanumaati lafaati tura kana lafa banne. Dasiya Osoo welcome iyyuu magisti. fajirii koo. Ara jabaadhaa qaba. Osoo iyyuu haalixu. Iyyisiisaa gadhiifna. Taayimingi kana eegaa billaale. Amma madaanatti kaasuu cittoonatti kaasuudhaaf madaa kiyya akka hin fayyine keessa na qoqqoosuudhaaf maa dhufu. Maal qabda madaamaan si kaatu. Anuyyuu halkanii guyyaa adada viidiyoo ati namitti asirra baaftee janajjantu arguun adada daa'imman asirratti osoo hin dhalin ilmoo dhaltanii sossobdan isin arguun yaa rabbi kiyya obsanaakin yaa rabbi obsanaakin ka'ee mana itti dhaqu yaa rabbi obsanaakin fiigee manatti itti dhaqu yaa rabbi obsanaakin. Mana kamitti? Manumaati galtutti Maal goota? bakka hin jiraami. Takkaatiyya takkaateeti bakka an akkanatti viidiyoo kana laalaa jiraachuu irra yaa rabbi kiyya obsanaa kenni yaa rabbi obsana qara na horatte kana yaa rabbi na horadhu yaa rabbi obsa qara na horatte kana na horadhu hadda asirra fidee sheer na godhan viidiyoo amma maal godhu madaan isii akka hin fayyine akka hin jiraanne jechuudhaaf dhufte moo nadeeffachuudhaaf akkam waa wanni hafuurri kiyya wayii manfasiin kiyya wayii si keessa uumame jennaani isiin illee hafuun qabdu jettee dhufte. Lakki akkas jeen dhufneeni. Gara kiyya homa takka qalbii waa takka si yaaddu jechuudha hima guute akka saa gu'e saani gu'ellee deebee dhala. Waa takka hin jiran rabbi jajjabina si haa kennu malee waa takka ashitti fuuna waa takka jaba namaa yaadaan qabu maatii xiyyaa wajjin takaraan dabala. Kasiin jedhu Eessa kutte? tama gaafa jaarsa dullacha bira nageessitee marfee na waraansiftee sanillee yaadattu waa takka dagattee sanillee. Lakki isa reedii si geesse malee waan akkasii hin geessine. Ati waan dagatte tagaa ichiisan dagatte tagaa faantuu dadaalachaa mana mubaarakii ganama achi bullee achi gallu hoo yaadattu sanillee. Maal jaba banaa seenaa tare wal yaadannaa dhageeffadhu. Seenaa tare wal yaadachiisu jedhama kun seenaa darbe wal yaadachiisu jedhama kun seenaa tare si yaadachiisaa malee wannummaa dheeyya si babaasisiisu tokko hin jiru.
Akka nama bosona seeneetitti yookaan ammoo akka nama mana dukkanaa keessa Waan ola jaba baasu seeneetti. takka hin qaban. Waan jaba baasu takka illee hin qabu. Ati ani wanni tokko itti ani siirii fardhu maali beektaa? Jiruu seetirraa hantuuta dheessitee atiin guddoon tun bakka hantuuta gartee dib jettee karaa keessa ciisuun na rifachiisa gisee hunda malee waan biraa waan hin yaadatu qaban. Aya gaafii sii qaba. Atamma intala tana nagayaan fuudhee guyyaa san ofiisuu fi adii uffadhee isiillee beelloo adii uffachiisee addaraasha gubbaa nagayaan bu'ee hin gala waan jettu wayii mataa keessa si jira. Ajabitti ashitti kana fi qabeelaan bashannanee bullootii ajjeeni fitti hirkisee ajaa'iba sargii ajaa'ibaa tana godhee. Akkam qalbii keessa si jira jechuudha nagayaan ni galla wanni jedhu wayii. Likkitti. Achi wal agarraa hayya rakkoon qabu. Eessa bakki sargii garuu? Eenyuun beeku bakka sargiidha. Namni tikeeta birrii 3,000 kafalee dhufa bakka sargiidha. Nam tokko. Namni tokko 3,000 kanfalee dhufaa. Bishaanirra wal fuudhaa hartan jedhan dhugamaa dubbii. Hidha geesse. Galgalaa ganama odeeffatta lakka. An maal beekan bishaan gubba fuudhaara jedhanii silaa achi hin bultan maan galtan garuu gara biyyaa gara naannoo as. Naannoo fida naannoo sanattu isiinu naannoo sana dhuftu Iskandariyaa bootaan achi dhuftee achuma sargii godhannee achi teessee achuma maqaan jiraan. Maa afaan qabatee haftiriyaati. Yaadni kee maal ture dura? Astaghfirullah ilaahi. Yaadni kee maal ture? Akki dubbatan osoo jiru akki dubbatan osoo jiru akki harkaa nama bada jette Oromoon. Maal qoqqofaatanii inshallah maaltu ta'e? Silmaa'u naaf ziiddu wanni jiru simannaa akka hawaasni si namaa godhu si godhu magaalaa kanatti galata guddaa si biraa qaba jeetii yaada bakka gorsa babbareedaa si kannee haala biyya tanaa gaafa bartu waan akkanaati jee gorsa babbareedaa akka obboleessi namaa kannu si kannee. Sagaleen isin jirtu kan muyuu Firiitti keessa laali. taasoo itti ilaalaa barreeffamu isin jedhe. Anka jedhu jaarsa wayitu haasayaa jiru dubara haasayaa jira. Jaarsa maal godhaa miti ana rabbuma. Urga ati deemtee dhiirti hundi siidaa haisilla fakkaatti anatti siidaa mukaana fakkaatti anatti. As garagalii fuula keessa na laalaa natti haasa'i maan achi garagaltee haasayaa jirti. Eessaan guddan jala ta'anii hunna eessaan guddadha. Ilaaleen casii kenna hin beeku malee warra beeku sheer godhe diina kiyya mo'atamaa jira warra beeku sheer godhe jaarsan sa'ina dur turte. Lakki jaartiin tiyya guyyaa kana guutuu makiinaa ajaa'ibaa tana qabattee Si godha jaartii tiyya naan hin jedhin diina tantee naan jedhi yoo naan jette illee rakkoon qabu diina tantee san naan jedhi. lakki jaartiin tiyya akkas hin jaamtu jaartiin tiyya Diina teessan naan jedhi anaan ammoo diina teessan naan jedhi. Diina teessan naan jedhi. afaan akkas isin jedhu qaba. Narraa gadi bay deemiti narraa gadi bay kasaarte intalti narraa gadi bay waan feete osoo fati yeeffallegee bikon maanni mimata yaadannoodhaaf fatiyaan as yoo jiraatte abbaan fedhe osoo mataan girgidda bu'e namooyatu yaadannoo fatiyaan na bira jiraannaan yaadannoo fatiyaan na bira jiraannaan abbaan fedhe namooyatu irree dhiibee ittiin naadadha irree dhiibee wanni fedhe osoo galeeti jechuudha. Waggaa shan biyya arabaa keessa waggaa shan maal waggaa torba dalage lafa na gurgurachiiste gab jedhe ganaa qamisiin Habibti, I love you. Amazing. Amazing. maal qaba Harki si nama leenjii leenjii darbita. Oi. maal qaba wallahi wayita tapha lammataa san leenca wannaa san darbuuf ture niitoorkiin na qabe ala bayeesiin hin jenne leenca tiktook kana ka ijoollee qabu san
ورب يا الكعبة. سلام عليك يا Tapha سلام dhumaa kanallee Ni dandeessa achisiin hin bara. geettu jedheeti malee ani leencuma darbuuf ture. Wayita afur leenca sii darbuuf iyyuu kakaroorse leenca shanii. الله أكبر حبيبتي I love you أكوان دربتي أكوان دربتي لا Leenca shan sii karoorse iyyuu har'a. Maa sii kenna leenca siin jedhaan ture. أتولي جبر أتولي جبر Way birriiti Oromoo birriiti ya deebisa amma maaliin tikeeta muradhee kaayiroo dhufa yaadii waggaa lamaa san kaayiroo dhufu.